Harka fuunee daawwattoota keenya akkam jirtan har'aan kana keessummaa qabna. Isaanis biyya Kaalgaarii jechuun Kanaadaa Kaalgaarii irraa dhufanii as Minisootaa keessatti argamu. Eenyu jechanii gaafachuun keessaniin oolu barsiisaa Amadee jedhamu. Bara 2010 irraa jalqabanii magaalaa Kaalgaarii keessa kan jiraatan yoo ta'u, egaa mee haasaa keenya keessatti barsiisaa Amadeen eenyu jettanii gaafachuun keessa waan hin oolleef tarii namoonni hin beekne wal barsiisuudhaaf abbaa aartii, abbaa walaleessaatii fi abbaa artistootaa fa'aa jedhamanii kan beekaman barsiisaa Amadeen. Artistoota hedduu jajjabeessuun walaloo kennuu fi akka isaan sirbanii warraaqsa sirbaatiinis ta'ee Kanaadaatiin shubbisanii uummata biratti mul'atan namni gahee guddaa taphatan barsiisaa Amadee ta'uudhaan beekamu. Mee haala aartii seenaa jireenya mataa isaaniitii fi akkamitti walaloon kun walaleessuudhaaf isaanii dhufe muuxannoo kana eessarraa argatan kan jedhuu fi waahila isaanii kan ta'anis mee abdii qophee hoo eenyu fa'a kan jedhu gaggabaabsinee gaafachuudhaaf deemna. Nu waliin turaan affeerraa kenna. Barsiisaa Amadee egaa baga walgarree kanaan duras qaamaa wal beekna jireenya baqaa keessattis wal arginee jirra. Har'a immoo dabalataan deebinee waggoota yoo xiqqaate 10 booda walitti argine ijaa wal arguu keenya baay'ee gammadaa. Baga nagaan dhuftan akkam? Isinilleen baga nagaan eeydanii. Anilleen hiriyeetan argadhee bakka sana taa'ee isin wajji dubbachuuf baay'een galatoofadha. Rabbis galatoofadha, isinillee galatooma. Waan kana bakka tana hojjedhee afaan Oromootiin miidiyaa Oromoo keessa taa'ee gaafatama jedhee yaadneen ture. Namni hiriyeetan argate 100 hin gahu. Kana keessaa tokko ta'uu guyyaa hedduu Rabbi galatoofadha. Egaa barsiisaan Amadeen akkuma dur beeknutti har'allee dargaggeessa jabaadha. Tarii nama foon qocaa nyaatee guddate fakkaattu har'as dargaggeessa ammas umurii isin dheerisuun jedhama. Mee seenaa jireenya keessanii irraa jalqabuudhaaf bakki dhaloota keessanii eessa? Mee haalli jireenya keessan umurii ijoollummaa jalqabee maal fakkaatamee gabaabumatti achirraa jalqabna? Waa'ee maqaa kiyyaa ittiin deebi'a. Waa'ee maqaa kiyyaa seenaa walalooti wajjoliidha. Duraan dursi bakka itti radhe siima. Maqaan kiyya seenaa walalooti wajjoliidha sanittiin si deebi'a. Isii sananuu tuquu barbaada beektu barsiisaa jedhanii barsiisaan kun barsiistota hunda qabataa ammoo barsiisaa Amadeen. Barsiisaan kun maqaa isaaniiti moo kan biraa jechuullee jalaaniin dhufa isin hundaafuu itti dhufa. Bakkiin itti radhe Oromiyaa Harargee Bahaa Watar bakka jedhamu araddaa handhuura koosum ganda iddoo bakka jedhanitti dhaladhe. Achumattiin gaa baradheesii maqaa kiyyatti si deebi'a. Maqaa kiyya abbaan kiyya Ahmad Najjaash naan jedhu. Haati kiyya Ahmad naan jetti. Obboleeyyan kiyya kadhiiraa Ahmadee naan jedhan. Obboleeyyan kiyya kadhalaa Haarayaa naan jedhan. Haarayaan kun akkatti beekama. Mafalmata roorroorreef obbo Haarayaa jedhu tuqee jira. Haarayaa kan akkamiin naa baasan yeroo duraasa yeroo Haile Sillaasee naannoo keenya bulloo jedhanii lafti bal'oon jirti. Lafa sani namni Haarayaa jedhan qabachuu dhufe akka ooyinaatti. Sanirratti anaa fi namtisa wali kompiit gootee obboleettiin tiyya guddoon yaa raaree bulloo tan Haarayaa laale abbaan raaree sanii amma keenya aaree jette. Yaa raaree bulloo tan Haarayaa laale abbaan raaree sanii amma keenya aaree an akkaan aaree gootee na dhiyeessite beektaa. Achirraan Haarayaa naan jette maal jetti jette Haaree immoo foyne xaliilan booroyneetti. Jechiisis kun hangamma anu walaloo kana barreessuu hin danda'u waan isin keessa ilaale. Haaree immoo foyne xaliilan booroyne akkas jettee naa keessee akkas fakkaata maqaanii walaloo achumarraa hin. Marree akkas taanaan maqaan keessan seenaa jalqabaatiin illee wal qabata jechuudha. Kun kanaan osoo jiru mee isin akkamitti durirraa jalqabee barri sun bara sirna abbaa irree Haile Sillaasee keessatti yeroo afaan Oromootu itti reediyoo cabsafaa jedhamee dubbatamaa turetti namni afaan Oromoo dubbatu nu baay'ee rakkisaa ture keessatti ammoo hawwisoo uumtanii aartii Oromoo kana guddisuudhaaf baay'ee cichoominaan dalagaa turtan. Bara kamirraa jalqabdaniiti aartii kana keessa ka'uuf argitan? Gaaffiin ta'e gaaffii gaariidha. Duratti gaafa Haile Sillaaseetti kanneen dura waan kana eegalee gaafa san sadarkaa tokkoffaatiin barachuu ture watarumatti baadiyyaa dhufeetiin guyyaa watarii barachaa oolee halkan baadiyyaa gala.
Kana mana barnootaatti orkeestiraa jedhaniiti dhaaban. Walaloo afaan Amaaraatiin ugguu barreessanis barsiisaan ugguu walaloo homoorkii nuu kennu qabu hojii mana anniin gammada walaloo afaan Amaaraa kanatti harkuma naa dhawaa walan badhaasan fudha walaloo afaan Amaaraa tan dhawu. Ammoo osootuma kana goonuu orkeestiraa jedhanii dhaaban. Orkeestiraa kana diraamaa fi tapha adda addaa afaan Amaaraatiin qopheessaniiti barattoota baasanii nu barsiisan asrii guyyaa jimmataa. Ugguu waan kana ilaalu hedduu gammadanii fedha hawwina uumte. Afaan Amaaraatiin immoo sawaan kana afaan Oromoo jijjiiranii ta'uu hin jiru. Bara Haayile Sillaaseeti kibilee afurii shaniin karaa. Hin ta'uu qaba maaltu dhorke. Ifiin gaafadhaa beeke. Duuba waan kana kamittiin akka afaan Oromoo jijjiira. Amma bakka tana wanni itti uuman mana barnootaa keessaa filanii ijoollee tana dhaaban. Waan kana uumuuf mana barnootaa dhaabuun qaba jeetiin murteesse. Eessa dhaabda mana barnootaa galee ganda keenya mana barnootaa dhaabee ganda keenya keessaa barnoota san keessaa barattoota keessaa hawwisoo filee hawwisoo gadhaabee waan kana dalaguun qaba jeetiin fi murteesse. Akkamitti dalayda? Eessaaf idda waan barsiiftuun barsiisonni kun nama barnoota jaba'anii fedha. Daarektarri mana barnootaa na fedha. Dhaqee dubbisee Adam Janiin daarektara dhaqee dubbiseetiin akkanaa barsiisuu fedha halkan ganda keenyatti kamiin jeen chookii fi kana gargaara. Eessiin gargaara? Chookii naaf kenne bilaakboordii naaf kenne kitaaba naaf kenne. Dhaqeetuma mana adeera kiyyaa jira bal'aa tokko qabadhe baadiyyaa ijoollee galmeessee eegali barsiisuu. Naasirrii fi Abdisabuur jedhanii ijoollee takkaa jirata hojii barannu isaan illee kan hojii barsiisaniin godhe. Amma tokkotumaan barsiisuun ijoollee as keessaa galmeessee eegalchiise hawwisoo. Ani wallisaa uumuun nan dhibu rakkoon qabu. Akkamittiin kaayee ijoollee mee atis wallee dur takka wallisii jaan atis takka wallisii jaan takka wallisii akkamittiin fudhamu takka keessa. Wallisaa ni ta'a. Wallisaa uumuun na bira laafa isaa malee. Hawwisoo keessaa hin uumee. Maqaan hawwisoo yeroo san isin uumtan maal jedhama? Hawwisoo qayyoo ganamaatiin jedhu. Bara Haayile Sillaaseetii bara Haayile Sillaaseetii. Eegasiin fooyyessee maqaa kana osoo tana jirruuti wan dargiin dhoohee maqaa kana hedduu fooyyessee akkasuma na fakkaata eegana baasuuf maqaan kun addanaan baane hawwisoo qayyoo ganamaa waan jedhan hawwisoon duruu maal jechuu qayyoo ganamaa jechuun hawwisoo qayyoo ganamaa jechuun qabsoo barii dhuftu qayyoo ganamaa jechuun qayyoon ganamni kam ifaan oguu dhufu akkas bilisummaan tunnuu dhufti garsiisa. Mee barsiisaa asirratti yeroo suni akka ammaa kana meeshaaleen ammayyaa ta'an kun kan ittiin sirban kan ittiin weellisan qindaa'een argamne maaliin qayyoo ganamaa. Qayyoo ganamaa wanni kennee poolitikaa kanallee hedduun beeku ani afaanuma kiyyaan gisee sanii waliin naqaase laalaa afaan Oromooti ka afaan Amaaraatti keessa taphannu afaan keenya maan ta'anii naqaase malee waa'ee bilisummaa ta'anillee hedduu dammaqeessa akkasiinis hin qabu afaan keenya maa wallifamne hin qaba gaafa saara. Odoo kan tana jiru qabsoon dhootee dhuftee dammaqeessee dhufee itti fufe gaa. Amma sirratti si deeba hawwisoo jaaree hugguun qopheessu ummataan bahaa jeetumaan beeysa godhee dibbeen taphannaar. Dibbee yeroo sanitti. Muuziqaa miti dibbee guutan dibbuma tana akka muuziqaa godhee taphanna. Dibbuma dhabannee. Baandii guutuudhaaf. Baandii guutuudhaaf amma saddeeta beerri uffatu beektu saddeeta kana guurreetuma ganda isaa shara godhannaa bara. Dirree guddoo goonee sharaa akka sharaa saddeeta marsinee ormaan bahaa laalaa jennee diraama as garsiifnee wallees agarsiifnee ormirraa gammadee waan ajaa'ibaa olii waan kana nu qopheessaa nuun jaanne. Akkasittiin waan kana anumaa jaarii jijjiiramni dhufe torba 1974 kanaa beekonni kun duruun qabsoon isa dhoohu jirti. Haganuma qabsoon dhuftee dhufnaan duraan hawwisoo lafa qabaami dargiin dhuftee akkasuma tana hawwisooti jetti fufe. Anumaa tana dhaabee akka itti jiru wanni faan dhufan maali shabboo faan dhufanii watanitti agarsiisa godhan. Shabboo fi hordofaan faan dhufanii meeshaa ajaa'ibaatiin watan agarsiisa godhan. Guyyaa isaan watan agarsiisa godhan hawwisoo duraan hin qabaami torbaan wata akkattiin qopheessee watan sharaa dhaabee agarsiise. Xiyyatanaa irraa ajaa'iba godhanii. Gabaan teessantu jabaate. Gabaan xiyyatanaa jabaate. Haramaa dhaqeetuma huccuu aadaa kan huccuu aadaa dura naatu wata argeesse. Huccuu aadaa ana akkasi fide walleen dura katabeensi magaafa san. Odoon huccuu aadaa san hodhu jiruutti haramaa wallee takka katabe walleen irraan banne maali jee katabe seete. Yeroon sun dabartee tadhoo isaa hasaasaa diinaafira keessa laalaa addaan baasaa. Diinni waan hun tolu ka'aafirraa yaasaa jedhu. Boroo mana kiyyaa nama yaraa dhaalee
Gulantu makiyyaan an taa'ee kajeelee akka adurreettiin daaraa keessa galee jira. Afuuffaan hin dhimtu madaan dur nu hoyte. Diina alaa dhufe kan nyaatee nu fixe hangaan dhabamsiisuu hidda isaa gaatee bakka ceenchi jijjiirama hundi hanga fiduu jechuu agarsiisa. Asirra barsiisaa isin yeroo sanii kana barreessuun warraaqsa qabsoma lallabsuudha. Saniin alatti ammoo akkuma amma jalqaba kaaseetti afaan Oromootu itti dubbachuun yeroo itti rakkisaa turetti rakkoon dhiibbaan adda addaa mootummaa saniin isin irra hin geenye yeroo kana barreessitan fa'aatti. Yeroo sanitti isin irratti hin xiyyeeffanne fakkeenyaaf afaan Oromootiin dubbachuun salphina bira dabree ammoo weellisuu fi sirba warraaqsaa ammoo hawwisoo uumtanii baandii uumtanii sochoosuun uummata dammaqsuun sanaan daran rakkisaadha. Rakkoo hedduu uumame ittiin si dhufa. Rakkoo hedduu uumame eegas yeroo 1976 kana akka chaartararra gaafas bilisummaan jette boodaan itti si dhufa. Haga duraa xiqqoo nagee ture eegas rakkoo guddaa uumame ittiin si dhufa. Rakkoon gurguddoo uumame fakkeenyaaf amma osootuma akkanatti agarsiisu jirruutu ka'eetiin meeshaa kanaan bitayee maallaqa uummata irraa harkadhee finfinneen dhufe gaafa dargin seensaa bar meeshaa biteetiin meeshaa ajaa'ibaa akka uummata sanii dirsee kunan finfinnee dhufu yaabbaan gaafa sallaal xiyyitiin akkanatti itti finfinnee waan keessa mana nuti bulle xiyyitiin akka nuti laa itti naafee mucaa tokko fudhee dhaqee. Sultaan jedhaniini yaa boo manana seenaniituma dura gurbaa kana seenanii fattashanii aboo naas fattashanii sittu qanii rafatin naan jee gurbaa dhufanii boorsa wanna bakaddaatti jalaa fi waan garagalchanii na laalanii kutanii xillafatan dhiini kana yaa kana dhaynee ganama hogguu meeshaa binnee mana meeshaa dhaynee gaafannu meeshaan ammaaf hin jiru jabuutii dhufaa eeggadhaan hojjan. Maallaqa achi keenyee galle bakka hogguu dhufee fudhannee hogguu nuti gallu uummanni keenya dura taa'an waradaati fi kun kullu barbaada jiran dhiyaappaan maallaqa keessoo kan jedhanii. Lubbuu asin nu dhabanii halkan kana dukkana keessa bishingaa keessa dhokachaa ganda baadiyyaa dhaynee baatii takka moo kana dhokannee teenye bannee akkasii dirree dhawaa dhufnee namicha maallaqa nuu kaa'een ormi kana nu godhu jira maallaqa keenyaatti achii fudhattaa ati asii nuu kenni jennee dirree dhawaan namichi nuu kennee naa achii fudhata jee gallee akkasitti maallaqa isinitti kennu jennee warra waradaatiin ganzabiyaashii keenya kennadhee maallaqa san akkasi baane maallaqa san guyyuu hogguu hawwisoo jaaru sanumarraa hin deebi'ee qopheeffachuu ture. Tole gabaan keessan yookaan qoonni hojii keessanii bara Haile Sillaasee jalqabe dargis itti dhufe ammas akkasuma asuma keessatti kana yaadadhu walaloo tokko barreessitanii artist Adam Haronii kennitan. Sunis yaadadha waraabonarraa ka'ee qeerransi narra ba'uun bineensi bineensuma lameen ofirraa dhawu humna koo guuttadhe waan akkasii ka jedhamu. Isintu barreessee fi akka dhageettii guddaa argatu yeroo sun kan ta'e bara yaadachuu baadhus Adam Haron Naayiroobii keessatti sirba akka qopheessee gabaarra oolchi beeka. Maal jechuu waraabonarraa ka'ee qeerransi narra ba'uun ammoo jechi sun walaloon kun ammoo eessaan isinii dhufe maal irraa kaatanii san jettan? Walaloo kana kaniin barreesse Keeniyaa jira dheetee amma fuula dura utaallee jirree dura utaallee Keeniyaa eegaan dhufee Keeniyaa hogguun dhufu gaafa gidduu waraanni gartee malqin ijjitiin kaatusanii gaafa kaatusanii gaafa sanii wanni kunnaa dhufee walaloo hogguun an barreessu hiikkaa lama qabdi. Lafee cabsadhuu dhuka keessaa fadhuu sani hiikkaan gubbaa fi hiikkaa keessaa qabdi. Waraabonarraa bu'ee qeerransi narra bahu bineensi bineensumaa tokkollee waan naanna'u tana waniin itti jee yeroo san kadur waraabu kun kadur nurraa bu'e kadur nurra ture. Kadur nurra ture sun bu'eeti kabira haarayni qoree nurra jira. Amma kanaas guu qabsoofnee kana buusaa jirru kanuma dur ba'e saniitu lamada ol deebee nurra ol bahuu deema. Sanirraayin waraabonarraa bu'ee qeerransi narra bahu bineensi bineensumaa tokkollee waan naanna'u nyaadhamuun kiyyan oolu dheessus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutu ofirraa dha'u waraabessi kalee bu'e sun adii ture. Daalacha akkana gabbu'eeti ichi taa'u jira. Qeerransi bahee mataa kiyya gubbaa jira. Kana osoon dha'u jirutti waraabessummaan kalee bu'e daalachi sun sifa jijjiiratee gurraacha ta'ee horee narra ol deemu jira. Inni waraabessi sifaa jijjiiramee gurraacha malee. Kana re'ee fi loowwan kiyya qabeenyaan ani hore
Ari'ee gadoochuudhaan waraaboo nyaachuu ture. San ifirraa hambifnaan qabsoodhaan firraa muree kadhiiga xuuxuun dhufee qeerransaa nutti dabre. Osootiin reebaa jiruu kanaas goda ari'ee lammeeffaana nyaachuudhaaf waraaboo lafaa ka'ee taraan toogeessi jedhee. Walaloo jechuun qal jedhanii barreessuu miti walaloon. Walaloo jechuun walaloon takkittiin kitaaba tokko guutuu taati. Amma takkittiin amma jedhetuun kitaaba taati yoo hedduu heddummeessite. Waan kitaaba tokko ta'u cuunfitee akka walaloo takka dhiyeessuu dandeettii qabachuu qabda. Madmada'uu miti. Amma waa'ee gaafa Haayila Sillaaseetii fi hangammaa takkittuma sanaa himee beeka. Re'ee fi loowwan kiyya qabee banyaan ani hore ari'ee gadoolchuudhaan waraaboo nyaachuu ture. San ifirraa hambifnaan qabsoodhaan firraa muree kan dhiiga xuuxuun dhufee qeerransaan natti dabre. Osootiin reebaa jiruu kanaas goda ari'ee lammeeffaana nyaachuudhaaf waraaboo lafaa ka'ee taraan tokko eessi amma isa isan deemee jechuudha. Waraaboo hambaan qabu luynoo maabsireessullee kalloolleen irraa nattuu cabsee nyaate lafa illee jarri immoo hammeenyi isaanii tokko miti beeka. Lachuu bineensa ta'ullee waraaboo hambaan qabu luynoo maabsireessullee kalloolleen irraa nattuu cabsee nyaate lafa illee qeerransi dhiiga xuuxee qurxee lafatti darba. Shanyii bineensa isaanii nyaate taaf ta'an ba'a. Qabeenya koodu guguun isaan lachuu tokkuma. Walirraa sooyyaan qabu bineensuma waan asuun qaban namaa. Tanuma kuttanii biraa baate. Tole mee kuni waan walaloo ajaa'ibaati fakkeenyaaf artist Adam Haruun yoo walaloo kanaan gara yeedallootti jijjiiree weellisu baay'ee akka malee nama hawwata. Innis kanaan duras miidiyaalee adda addaa irratti ragaa taasifatee barsiisa Ahmadinnaa kenne jedhee wayita itti isin galateeffatu dhageenye turre. Dhugamatti kun waan hagana jedhamoo miti sadarkaa amma jirru kana keessatti keessattuu rakkoolee amma geggeeffamu kanaan wal qabatee sirba deemamuu fi walaloof kanumaaf uumamte jechuun ni danda'ama. Mee isaan alatti walaloo biroo walaleessitanii artistoota eenyu fa'aa kennitanii sirboonni isaan ittiin sirbanoo eenyu fa'aa kan yaadattame. Amma turutti bana deebifti bakka irraa utaalitti si deebi'a. Osootuma walaloo keeyyaanii gaafa dargiin seentee fi haga gartee chaartaraattis barreessuun ture. Eenyuun barreessuu ture hawwisoota amatuu jaareetiin walloo kudhan xiqqaatu kennee amatuu guyyaa odoon baradhee haaskuul baradhuus galeetiin amatuu jaare. Amata wallee kudhan yoo ta'u wallee 300 ol katabee hagartee haasitan ta'in. Kan ijoolleetti hawwisootti jaaru osootuma akkana amatuu hawwisoo jaaruu chaartarri dhufe. Chaartarri dhufnaan amma hawwisoo duraan hin qabaami chaartarri duraan dhaabaa wajjis hawwisoo jaareetumaan hawwisoo dhiyeessan. Hawwisootan isaanii wajji osootuma dhiyeessuutiin hawwisoo dhaabaa kennee ifi wallee deebi'e. Walleen barreesse falmataa roorroo kan barreesse. Gaafa sana dhaabni 5 hin taane dhaaba 5 sanii naan ta'ine. Dhaaba sanirra ana gaafa gartee duraa san gaafa tura 1976 sanirra gammachuu qaba gaafas harar ifirra wallagga fedha wallaggaan ifirra harar feete arusiin ifirra harar feete harar ifirra garaagarumni jiru gaafa tura san bakka oromoon gaafa chaartaraa ka dhufan kana ni shirke bakka 5 ta'utan tanarraa hin shirkee maaliin jee baase dameen harka kiyyaa 5 qaba barkoo qubaa 5 malee harki kiyya tokko maali lama 5 oromoon tokkuma walabummaan godoo hiruun taatu namaa bara 100 caalaa tan nuttaati dirmaa tana yaa oromoo uddeellaan gabrummaa qubni lamaan moggaa nyali abu guddoo maqaa addaan qabaa dheeraadha ka idduu hunjeyna gabaabaa tokkommoo faraddu uumaa walii hidhee wal cinaadhaan dhabdu quba kana mureen darbu kaan mureen darbu maali harki kiyya tokkuma kana muree bira hambisuu ni irrata kana muree kana darbu ni irrata kana tokkooma kana agarsiisuun katabee hormataa roorroo kenne ammallee hedduu kaniif almataan as keessa dubbatee jiru eegee loonii qabee osoo deemu jala osoo tokkollee hin dhaqin magaalaa warra keenyaa jira kagartee jaartii marxoo bittuuf takkaa magaalaan dhaqnee hiree dhabe kabarnoota barachuuf hiree dhabe kasilaa hayyuun meeqa keessaa uumamu hayyuun addunyaaf tolu uumamutu gabrummaadhaan dhokatee baati jettee hafe osoo irraan banamin tokko haguugaan akkuma dhalatetti umrii lakkaawatee meeqaa du'e deegaan gabrummaa waan nu goote wayee honga hangana hangasii een beekaa herrega haadha garaa bahee dhalatee makuma barnoota barachuuf dhabee hiree nama biyyaa tolu meeqa hayyuumaa daboltee dhoysite tukkanti gabrummaa ka biyyaa mi addunyaa tolu eegee loonii qabee odoo deemu jala odoo tokkollee hin dhaqin magaalaa umrii lakkaawatee jireenya golgolaa wallaa laafi beelaan addunyaa irraa galaa takkaa magaalaa odoo hin dhaqin rakkoo akkana hamma gartee gabrummaan nu goote hedduudha walloon farmataa kenne. Barsiisaa Amadee baay'ee nama dinqisiisaa
Ani wanni na dinqisiisu keessa tokko maali? Walaloon kun waggoota 20 dura kan bahee ittiin artist Falmataa Roorroo kan qindeessee fi walaloo kana kennisin. Walaloo waggoota 20 dura akka waan amma haaratti barreessitanitti yaadachuun keessa namoota nama dinqisiisa. Inni biroo ammoo jechootaa fi haala inni mana itti dhawu akkasumas ergaan inni qabu rakkoo uummataa bifa kanaan ibsu jechuun waan laafaan turre kun baay'ee nama dinqisiisa. Kennaa addaa kana walaloo walaleessitanii artistoota biraan ga'u kennaa addaatiif muuxannoo kana akkamii argattan eessaa horattan? Kennaa kana osoo si deemne takka targama kan tuyne walaloo taniin fedhu jira. Maalisi? Ta Abdii Ibrahim barreessee takkaan fedha. Walaloo takka siimu ta Abdii Ibrahim barreessee takkaan siima. Waloon hedduu ta Abdii Ibrahim kaasite hedduudha. Waloon namni barreessee hedduu beekee lakkaan fedhu Ibrahim baadiyyaa faanii kaduu eegumti kaasite durgeessaa hedduudha. Tamma Abdii Ibrahim takkaan siima ta nama keenya agartee nama keenya kana kan gufuu ta'e. Eeysa awwaallisa alalli seenaan tufe kan sablina baadhatee daandii haqarraa kufe du'uu isaa jettanii nan dirinaa du'aa jiruu isaa fafaa garaa kun seenu jettee akka karti lafeen lafaa. Eeysa awwaallisa karaa diriiraa duraan ulfinaan deemu turre jallatee hekkachuudhaan sablinaan irra qaaree irra naafi jalatti seenaan isaa xuraa'e jiruu awwaalchaas dhabee karaa lama hongawee jireenyi isaa naan tolu dugda koo nama beeysa du'eena awwaalamus na qulxi lafeen isaa eeysa awwaallisa jetti dachiin kakatti beeku nama keenya ka jallatee beeku kanaas barreesseetiin maal jechuu hiikaan isaa eessa awwaallisaa ka jettee dachiin eenyuun gaafatti maaltu maal taanaan kana barreessite? Wanni kana barreesseef nama keenya kan huganee jara galee nama keenya fixu kana eeysa awwaallisa dachiin Oromiyaa akka kataa bara eeysa awwaallisa alalli seenaan tufe alalcha jechuun waan alanfatee horiin tufu kana kan sablina baadhatee daandii haqaarraa kufe du'uu isaa jettanii nan dirinaa du'aa jiruu isaa fafaa garaa koon seenu jettee akka karti lafa natti nan awwaalinaa kana jechuu bara eeysa awwaalamaa kun anis hin fedhu kun eeysa awwaalama jechuu siit wardachiin haqarraaloo karaa diriiraa duraan ulfinaan deemu turre jallatee hekkachuudhaan sablinaan irraa qaaree irra naafi jalatti seenaan isaa xuraa'ee jiruu awwaalchaas dhabee karaa lama hongawee kadhinni jiruus hin ta'u awwaalchaas hin ta'u jireenyi isaa naan tolu dugda koo nama beeysaa du'ee na awwaalamus na qulxi lafee isaa eeysa awwaallisaa hin tolu kun. Asumarratti barsiisaa Amade walaloon amma eessa awwaallisaa ka jedhu kun kan kennitanii fi kan ittiin weellise Abdii Ibraahimii. Kanaan alatti immoo walaloo biroo Abdii Ibraahimii kennitaniiti irratti hidhame kan jedhamu dhageenyee turre. Walaloon sun maal jettime? Walaloon sun iki jettu yeroo gartee chaartarraa ba'oon baatee kuttisan. 92 jechuudha. 92 nuti rafne uummanni kan rafne dammaysuuf waa katabala ormi guyyoon irra ture ni hammaate jechuufi osoo nammaan firraa kaasuu qaba jechuu yaadachuu barreessine. Quuqaan keessa dhaabdee osoo na dirtuu nafa. Laalaa qoree horofaa uffisee akkamitti rafaa. Qoreen kalee na dirte baasaa dhabaaf naaftee kulkulteen na dhukkubdii madaa nafa na taatee achumaan na laallataa dhukkubni biroo duru na dhawatti haala laalaa fooyyattiin jiru yoo fi callise miidhaa abbaan fiddoofee qaamni irra fidaa warraansa dhabaan naafee qoree tanoo baasu baate ulliftii taatee miila si cabsitii kaaree yoo baasu baatte dhukkuba dhufa duraatti wallaanuu baattu owwatti bubbuluun hammaata wallaanuu ni jabaatti obsitee fi calliftoonni siiqaan jirtu keessa waan biroo dhufaa illaan sandaraa hamtu yoo obsaan buluun harroomaa ifi usanii ilaalaa tattaafachuun irratti bahuudhaan midhaa jalaa. Kana ormoo hiikaa beekaa jedhee obbidoo kun hiikee fi maal ilaalaan qoree horofaa kun jedhanii abdii qaban jechuudha. Maqaa kiyyan barreessinaan jedhu duratti maqaa kiyyan barreessanii waan akka ta'u guyyaa san kalatatti barreessan. Maqaa kiyyan barreeffamee jira. Abdii qabamnaan inni fagaadhee soorati. Bakka biraatti hin dhaqee akkasii dhabee jechuudha walli tarratti abdii biraa. Isin kuusaa walalooti inumaayyuu jechuun bakka walaloon guutuu walitti qabamtee irraa madditu erga madditee iftu ifaan kun ammoo deebi'ee uummataaf dukkanarraa baasuuf yookaan dukkanarraa dhoorgu ta'ee mul'ata. Haga ammaatti artist Adamaaroon, artist Falmataa Roorroo, artist
Abdii Ibraahimii barreessitanii walaloolee kennitan keessa dhageenye. Alloo daawwee jira Abdii Ibraahim Baadiyyaa jira Maadii Jaabbuunee jira Maadii Sheekaa jira lakkaan fitu bara namni ani harka dhaqanii barreessanii jiru. Artistoota hedduutii fi gumaacha guddaa kennitanii jirtu. Artistoonni kun maal isiniin jedhu? Artistoonni ani namni na beeku artistoota wanni rakkoon jiru. Shuroo nyaannee malee dhadhaa gallinni badeen ta'e namni na beeku artistoota uummanni artistoota beeka an artistoota maafi mana muuziqaan na beeka. Isin ammoo duubaan dhukattanii artistoonni kun akka mul'ata ta'an godhe isin. Isin nuyi an ammanni nan beeku artistoonni qacellu na beeka manni muuziqaa na beekan naafi warra dibbee dha'u kana warra muuziqaa dha'u kana artistootumaan nu beeka manni nu beeku. Yeroo ammaa artistoota kanneen akkanatti jabeessitanii cimsitanii uummata isaanii biraatti akka dhageettii argatan taasiftan kanatti artistoonni kun waan isin jedhan qabu. Harka fuunee daawwattoota keenya akkam jirtan har'aan kana keessummaa qabna. Isaanis biyya Kaalgaarii jechuun Kanaadaa Kaalgaarii irraa dhufanii as Minisootaa keessatti argamu. Eenyu jechanii gaafachuun keessaniin oolu barsiisaa Amadee jedhamu. Bara 2010 irraa jalqabanii magaalaa Kaalgaarii keessa kan jiraatan yoo ta'u, egaa mee haasaa keenya keessatti barsiisaa Amadeen eenyu jettanii gaafachuun keessa waan hin oolleef tarii namoonni hin beekne wal barsiisuudhaaf abbaa aartii, abbaa walaleessaatii fi abbaa artistootaa fa'aa jedhamanii kan beekaman barsiisaa Amadeen. Artistoota hedduu jajjabeessuun walaloo kennuu fi akka isaan sirbanii warraaqsa sirbaatiinis ta'ee Kanaadaatiin shubbisanii uummata biratti mul'atan namni gahee guddaa taphatan barsiisaa Amadee ta'uudhaan beekamu. Mee haala aartii seenaa jireenya mataa isaaniitii fi akkamitti walaloon kun walaleessuudhaaf isaanii dhufe muuxannoo kana eessarraa argatan kan jedhuu fi waahila isaanii kan ta'anis mee abdii qophee hoo eenyu fa'a kan jedhu gaggabaabsinee gaafachuudhaaf deemna nu waliin turaan affeerraa keenya. Barsiisaa Amadee egaa baga walgarree kanaan duras qaamaa wal beekna jireenya baqaa keessattis wal arginee jirra har'a immoo dabalataan deebinee waggoota yoo xiqqaate 10 booda walitti argine ijaa wal arguu keenya baay'ee gammadaa baga nagaan dhuftan akkam. Isinillee baga nagaan eedani anilleen hiriyeetan argadhee bakka sana taa'ee isin wajji dubbachuuf baay'ee galatoofadha rabbis galatoofadha isinillee galatooma. Waan kana bakka tana hojjedhee afaan Oromootiin miidiyaa Oromoo keessa taa'ee gaafatama yaadneen ture namni hireetan argate 500 gahu kana keessaa tokko ta'uu guyyaa hedduu rabbi galatoofadha. Egaa hatta galatoom jechuudha. Artistoonni galatoomii ni qaban. Amma kunooni garta Adam Aroon akkasuma maqaa qayyeema Falmata Rooroo akkasuma Maadii Sheekaa akkasuma isaan galata guddaa nu qaban. Uummanni gaagaruu amma nu beekan kun warra kaasanii haa nu beekanii. Yeroo nama kuni dhugamatti seenaa boonsaadha. Hojii guddaadha. Maaliif jibriin wal gargaartee arba hiitii jedhani. Odoo namoonni akka keessan duuba ta'anii artistoota kana duubaan walaloodhaan jechoota mimmi'aawwan tartiiba isaanii eeganii jajjabeessuu dhabaatanii artistoonni kunis of danda'anii kophatti illee waa gochuu hin danda'anii garuu wal gargaaruun gaariidha. Mee achuma keessatti amma walaloo Maaddii Sheekaa ittiin sirbe keessaa tokko ammas mee waan yaadattani? Maaddii Sheekaa kun ajaa'ibaati. Seenaa wanna ani eegaan biyyaa bees walaloon dhiifee Naayiroobii ittiin dalage waraaboo Naayiroobii ittiin dalage Maaddii Sheekaa Naayiroobii ittiin dalage kumaan biyya dalagutti. Dhugaa tanaa awwaalamee ture Maaddiin akkana dhugaa lafarra barbaadu agarre dhugaa kana barbaada. Faanusaan akkana barbaada. Abbaa Gadaa kan jedhu tokko? Lakkii sadii miti. Dharri gowwoo baase. Dharri gowwoo baase dheetu wannaa kanaan ibsaati. Faanusa fa'aan akka barbaada deemee dharri gowwoo baasee addunyaa gubbatti sossoo dadhabdee dhugaa yeroo irraati. Hayni jiraachuu isaa natti ta'ee mamaa jiraatu naa himaa eessatti argama. Kana kan cubbuu hordofu rarraate irreensaa quufee deeqifatee dhawwaaqee bookkisaa. Kan akka hordofu hiree hirmaannisaa hidhaa fi ulee du'a qoonnisaa maaluma haalli kummee qoradhaa keessa annaa galuu hayyoonni naa ibsaa jira. Cubbuu jala gore baay'een ilma namaa namni dhugaa xiqqaa keessaa yeroo ammaa dhara dagaagsuudhaaf addunyaan irranaa caasaa diriirfattee dhugaamaa walyinaa waaqatti iyyadhu dhugaamaa fi ustaa addunyaa gubbaarraa ati dhabamutti jirta. Amma nuti namni cubbuma galuuf hori'aan jirru
namni dhugaan dhabamtee addunyaa bulchu jiru eenyu dharri goobaasee qabeenyi diinagdee sadoon jiruu mara yeroo har'aan tana harka cubbuu jira san cima bobbaaftee cubbuun addunyaarra namni cubbuu galuuf wal dorgomu jira dhugaan biyyaa baatee sodaa dharaa baqa gooytaa durma dhummeessuma mootii naqaa hayni kun hin jiru addunyaarra dhabaa jira ammoo yeroo booda inni mul'ata dhabamee naaf gubee kan inni qallata malee. Sati arkama nimbe nafima kabinyi dinaki sadon jiru mara yero arratsana arka chupujira kabinyi dinaki sadon jiru mara yero arratsana arka chupujira sanchu fabobase arri addunyarra namni chupu galu wal turkomi jira Gambia bate soda tarabaka goita dilmaduf meme sumamotin haka akkaataa itti maaddii sheekaa sirbaa muka keessa deemaa dhugaatti barbaadu cubbuun lafa guutte jedhee itti ibsu kilipii sallaaloo wanti na yaadadhu isin amma haalli isin walaloo kanatti ibsitan akkaataa itti maaddiin itti sochii qaamaa taasisaati itti sirbuun nan mul'ata. Silaa walaluma itti kennitanii cadhiftamoo artistoota kana walaloo kanaa wajjin sochiin isaallee akkana sirbaa jettaniiti. Niin himaaf akkasumallee niin tuttuqaaf huggus bira dhaquu baadus akkaataa booda godhuu ta'an niin himaaf fakkeenyaaf. Aruma fakkaattiin jedhe wanni amma isin sochii isaanii itti maaddii weellisu tokko jechaaf hin kana. Itti idaatee oofaan siintiin hin kennaaf karaa hintiin hin kennaaf karaa bu'uura godhatu. Kana jechuun sochii qaamaa akkaataa isaan itti warraaqsa yookaan itti weellisanis akka gorsitan beekamaadha. Mee kanuma irratti artisti Xilahuun Gassasee akka artisti Xilahuun Gassasee ta'uu kan taasise Koloneel Saayiluu Dagaagaati. Isa qofa ontoo hin taane artistoota hedduu ta Oromootis hedduu akka artistoota jabaa ta'anii kan sadarkaa kanaan gaan isaan ture. Akkasumas artistoota biroollee kan jajjabeessaa turan artist beekamaa fi jaalatamaa Rabbisaa Araaramoo Abdii Qopheeti. Isin ammoo nama sadaffaa jechuun danda'ama. Har'a namoonni lamaan artist Koloneel Saayiluu Dagaagaa fi Abdii Qopheen lubbuun hin jiranii waan isaanii araaramu jecha. Isin har'a warra lubbuun jiru keessaa tokko. Mee Abdii Qophee akkamitti yaadattu isin? Abdii Qophee kan yaadadhu Abdii Qophee kun bilisooyya guddaa. Osoo mana barnoota haayiskuul qara'uuti waan kana barreessu turani. Huguun haayiskuulii galee gaaffii haayiskuullee waan na dhidina gargaaruu ture. Wallee tanaan duruun beektaa barreessu ture. Siimee ijoollummaarraa hin eegalee niin babarreessaa niin fedhaa. Osoo tumaan akkas duuti wallet seenee eega wallet seenes namni inni eebbisee gadhiisee na bakka xiyya bu'a jee ana na jaalata hedduu. Akkasitti yogguu inni harar wanna taa'ee barreessu. Addisa Finfinnee taa'ee yogguu inni barreessu. Yogguu nan achi dhufee achi barreessu. Aboo ati asii maal goota gaddee beekaa achitti cufaan asinteenyuu naan jechuu ture. Hedduu sheekaa kiyya jechuun danda'a. Kabiira kiyya jechuun danda'a. Abdii Qopheen barsiisaa kiyya jechuun danda'a. Duratti illee jalaa kaasee ijoollummaa waan kana barreessaa qopheessaa dhufillee cimina guddaa isarraa hin argadhe jechuun hin danda'a. Kanaafuu Abdii Qopheen nama isaa bakka bu'uu hin qabne nama hedduu Oromoon nama jabaa dhabdee nama jabaa keenya. Artist Usmaayyoo Muusaallee yaadachuun keenya oolu waan isaaf araaramu isaaf eentu barreesse baay'inaan namni jajjabeesse. Abdii Qopheedha. Abdii Usmaayyoo barreessu hunda Abdii Qophee. Har'a isaan lamaanuu lubbuun hin jiranii garuu seenaan hojii isaanii yoomiyyuu akka ifa aduutti ifa uummata Oromoo biratti. Mee kun akkuma gaddaatti yoo bira dabarreen
isin walaloo kana barreessuun artistoota dhiyeessuun akka ciminatti odoo jiru yeroo walaloo kana barreessitanii fi artistoonnis walaloo kana isinirraa fuudhanii uummata biraan ga'an hanqinni gidduu kanatti nama mudatu jira. Ni jira. Maal fa'a? Wallee lallaaftuu fa'a sababa artistii yeedaloo bareedduu argachuun cimtee uummata bira dhiyaatte. Wallee akkaan ergaa jabduu qabdu yeedaloo laaftuu argachuun kadhatti haftee ta'u uummata ga'uu qabdu hedduu haftee jira. Laafina wallisaarraa yookaan laafina yeedaloo bareedduu argachuu dhabarraa. Yeedaloo bareedduu argachuu fi muuziqaa akka gaariitti argachuun wallee sana ergaa sana bakkaan ga'uu dandeessi hambisuu dandeessi. Amma wallee gadi gadi jiratanii hangammaa barreesse taganaa abbichisoon yookaan irra deebisuu yookaan bira kennee akka wallisamuu qabu wallifamuu qabdi jee yaadu. Fakkeenyaaf amma wallee takkaa jiratanii hedduu fedhu Abdii Ibraahimiif hin barreesse wallee sanii maal jaaseeti. Abaluun fakkaadhaan nama fakkeessituu baraa. Namuu ifuma malee hin ta'u nama biraa. Eenyummaa fi jijjiiruu qajeeluun dogoggora. Akkuma fuullee addaatti namni kun imma jeeyini cuftii hayyuun ta'u hayyuun hundi jeeyinuun ta'u najjaarris hundinuu naggaadee ta'uu danda'u namuu dandeettii uumaata qabu qaba. Dandeettii isaatii fi abbaan wal harkachuu dhabaatu rakkoo fide abbaa fi dandeettii wal kanaa rakkoo isaa beeka namni. Waan kana waan ibsu akkuma fuullee addaatti yaadaanis namni hundaa garaagarooma qabaa dandeettiin nama adda. Xurree beeyturraa mayxee karaan beeyni ifubdu ibbitu gita malee hin jiruu bu'aan fiddu. Hin danda'amu uumaa if geeddaruun eenyummaa atiis atuma anis anuma namu ifuma anis maa si ta'uu hin danda'u ati na ta'uu hin dandeessu dandeettii rabbisii kan adde waa'ee kana ibsituu jira. Gurbaa waa'ee wallee akkanaa sana tanaa jirta ukkaamamnee hafte. Wallee yeedaloo gaarii fi muuziqaa gaarii argachuun wallee bareedduu ukkaamsuu dandeessi. Walleen amma namni hedduun wallisaan hedduun bebeekamaan namni beeku ergaa isaa yoo fattashte bu'aa san qabne hedduu ta'u uummata bira jaalatamtu akkamatti xixiqqaa yeedaloo mi'ooyitee waan nama utaalchiftuu namni jaalatee utaala hiikkaa isaa kata biyyoo dhiyeessite bu'ii miliin gilas tataatu jira hedduu. Kanaaf murteessaadha yeedaloo fi muuziqaa murteessaa. Asirratti artistoota hedduu akka jajjabeessitanii walaloodhaan akka isaan mul'ata gahaa uummata keessatti ol ba'anii mul'atan taasiftanii jirtu. Artistoota kana keessa akka bishaanitti kan isin yoo dheebotan dhuganii bishaan dheebuu nama baasutti akka yoo aanan dhuganitti nama qabbaneessutti artist ebalutu walaloo an barreessin na gammachiisa isin jettan gama. Cuftuun waluma gammachiisa. Hedduu keessaa ogaa namni kun waan akkasii gammachiisutti wal caaluma qaba. Aadam hedduu na gammachiisa. Aadam ana qofaa miti. Hunda keenya. Guddisuuf odoo hin ta'in wallisuma Oromoo keessaa hayyoominaan aadam gubu uumamne hin gamma. Kijibanaan jimu. Artistiin keenya Nugusiniif Ali Birraa. Hayyoominaan aadam hin ga'u tokkolleen. Aadam Haroon. Hayyuudha Aadam Haroon. Waan kana amma namni wallaloo barreessuuf akka miseensitti hima. Nama wallaloo wallisaan kun hundi wallaloo barreessa kan hin barreessu tokko hin barreessan hin jiru. An nama barreessuuf hin barreessuuf fedha namni hin barreessine wallaloo xiyyaa maanaas hin beeku. Akka gaarii barreessuu danda'utu walaloon tuni bareeddu jeenarraa fudhachuu danda'a. Tasaa facaasee xiyyeekuta. Guddina fedhanni namni waan gaarii wallisuu fedhaami osootuma qabuuti takka naa'ida ija tasaa kan qabu. Hugguu tana laali tasaa shirkisiifte baalaansiin bira kutte san dhiisee xiyyeekuta. Namni dandeettii hin qabne amma namni doktora hin ta'in bar dandeettii madaaluu hin danda'u. Namuma dandeettii qabu waasii madaaluu danda'a. Kanaafuu nama akka barreessuu danda'uuf hin kennuu fedhaan. Namni hin barreessi tokko jiru wallisaan hin barreessu kun hundi beeka. Kanaafuu wanni an jechuun fedhe namuma beekuutu qooda siiqaayaa jechuutti fedheetti. Ole isiniin walaloo haga namaa barreessitanii kennitanii tokkumallee taatu ufimaa ittiin sirbuu dhabdan yoo isiniin jedhan maal deebitu? Wanni hin deebisu sagalee ittiin qabu uumamaanii dandeettii duraa tana talammeeffaa dandeettii rabbi namaa kenne adda akkatti nama uume. Kaan waa barreessiif uume, kaan wallisiif uume, kaan muuziqaa dhabeef uume, muuziqaa tuni waan gamtaan hojjetanii. Addunyaa irratti akkasuma ka barreessu kopha, ka muuziqaa kopha, ka wallisu kopha. Mataan dilluun walii dhufee waan bareeddu uuma. Mataa tokko waliin uuma jettee amma wallee takka baasuu hin danda'u namni waan cufee fi dalage. Taa dhuftu durumaa wal fakkaatti guyyuu. Mataa dila kan walitti fidanii waan bareeddu uumuu danda'an. Ammas gamamee wannatti deebinaa waggoota yoo xiqqaate 10 Naayiroobii keessa turtan. Akkamitti biyyaa baatanii akkamitti Naayiroobii dhuftan? Okay, kunis bareedaadha.
Wanni Naayiroobii keessa isin mudate maaltu? Biyya waan itti bee wallee odoo wallisuun guyyaan biyyaa baatanii barreessan seema. Biyya tana odootiin hogguu asii nama ijoollee teenya asii qaban asii badeetiin achi dhaqa hogguun achi dhaqee achii nama qaban achii badeetiin achi dhaqa hogguu achii nama qaban asii badeetiin tanaan bakkaan seenu dhabe odoon karaa dirree dhawaa laga harree deemuutiin takka barreesse jiruu jalli hunkooftuu osoo hin qarree rarra'u goojjoo afaan galaanaa tan taane taa'uu ka'u jireenya obii hin qabne kanaan jireenya hin juunde. Sirbi kun kan ittiin Adamaaruu walis. Duumessi roobaa dhufu dhimmuu galaana sodaa qeensa nagalti lubbuun eessumaan seenaa yaada. Ugguu asisaan tokko wanti takka haati lubbuun asin nagalteen. Duumessi roobaa dhufu dhimmuu galaana sodaa qeensa nagalti lubbuun eessumaan seenaa yaada. Jirutti waan lakkaa'u jiruu qarree afaanii kaniin na fuudhaamamu boru dhufee galaanni. Ta gubbaarra galaanni ugguu dhufe namni qarreerra galu galaanni dhufee fuudhee kutaa miti duumessi roobaa dhufus namni mana dhimmuudhaa yaadi seenaa miti ni hiikaa gubbaati. Takka isaa immoo waan inni itti jiru tanaaf yaadde. Goojjoo afaan qarree tawulaan mixoo lulaa banaa gubbaan ofofaa ta dhimmuun akka alaa. Jirkaan roobaana bu'ee kagarbee yaa ololaa san keessa jiru jeemee akkamittiin galaa. Karoomni dhufu natti bu. Tanaan jiruu wallaalee as dhaquus bakka itti bahuun qabu chi dhaquus bakka aadami kennee kote. Aadamis tanuma biyyaa baase isa mudattuu tan hogguu qara'e. Na jala biyya amata tokko bonkana lama sana booda turee dhufe inni. Roobaaf moo maaliif walaloo kana baaftan? Rooba walaloo dirree baanee dubbachuu hin dandeenyu keessa dho'isinii haasofnaa beektaa jirti. Wanni rooba jennee walaloo gartee amaari saminnaa warqi jedhan. Sookoof sorgoo. Isaani roobni ugguu dhufe namni manni itti dhimmisu bakka seenuu hin qabu. Namni maas barbaadamu hogguu asasaan tokko nama qabu jiran jee bakka seenuu hin qabu. Jireenya wabii hin qabne kanaan jireenya hin jiru. Wabii hin qabdu jiraachuudhaaf. Kana jechuun rakkumaa fi roorroo uummata irratti deemuuf kana. Daawwiin kan agarsiisa jechuudha. Rakkoo uummata keenya agarsiisa walumaa galatti. Rakkoo namni keenya qabu. Ta'e Naayiroobii dhuftan. Akkasittiin Naayiroobittoo maal argitanii waan irraa walaleessitan maaltu jira? Naayiroobiis oduu sana ni fudhanna nuu biyyaa bahe malee Oromoon biyyaan baane miidhamuma jirti Oromoon gurraan ni dhageenya miidhaa Oromoo tan ammaas ibsuun dhiifnu bakka teenyaa qabsoo baanii asiis tanuma barreessinee rakkoo uummata Oromoo kana dabarsina. Akkasitti oduu ni dhageenyaa reediyoo ni dhageenya waa hunda ni dhageenya oduun gurra nu jirti wanni godhuu dandeenyu qabsoo irraa ala ta'uu waan hin dandeenyeef tanuma ibsina Naayiroobiis teenyee rakkoo uummata keenya. Egaa bakka geettan hundatti waan argitanii waan isin mudate walaloon barreessaa bira kuttanii. Har'aan kana ammoo istiidiyoo OMN jirtu. OMN irratti walaloo barreessuu yaada kam qabdu? Barreessitiin qaba. Maal ka jedhu? Yaa ta'u OMN barreessee qaba gaaf tokko dhufuu ka'eetiin akkasuma hafee amma wanni hin beeksisu qabu kana. Jooharee jabaadhu qaceelii fuuldura. Miidiyaa gadhaabuun nutti goote gurra. Hojiidhaan garsiifte injifannoo duraa. Waa takkan birratiin abshir nuti duuba jira. 2014 maarchii guyyaa tokkotti miidiyaa Oromoo dhaabbate Ameerikaatti. Guyyaan kun barayyuu kabajamuu qaba. Irraanfachuun qabnu guyyaa ajaa'ibaa. Kan Oromoon dhaabde miidiyaa walabaa. Kan nuun hooggonamu kun isa jalqabaa seenaan isaa jabaa. Oromoo miidiyaa neetwoorkiin jalqabdee firii qabsoo teenyaa itti fufte daraarte walqunnamtiin teenyaaf bu'urri miidiyaa kan keessaa fi alaa ilmaan Oromiyaa miidiyaa jabeessuuf waan qabnuun hirmaannee fuuldura hayaanu Oromoon jabaannee hundaan wal dhageenye takka lama jennee sadii dabarraa tarkaanfiin Oromoo ajjannoon fuulduraa dinarraa eeggachaa tarkanne hangarraa tahaftee dabarree wal faana xumurra Oromoon tokkoomtee tana walii galtee wal diddaan hin jirtu lamu warra booddee dubbii ciroo dhumtee. Waa'ee OMN irratti illee walaloo barreessitanii jirtu. Mee amma gara xumuraatti illee imalaa waan jirruufi artistoonni Oromoo bebbeekamoon isin qartanii akka qaraatti baaftanii fi kanneen biroo kan duubaan dhufan aartii kana guddisuudhaaf maal gochuu qabu? Wanni godhuu qaban aartii tana amma wanni dhaamsi dabarsu takka
artiin amma duutee jirti. Wanni amma ajjeese takka teknoolojii ammaati. Duratti namni kaasitaa fi CD bitateeti walli isaanis kana gurguratee kana fayyadamuun dalagaa sana oofa. Amma maallaqa ittiin argatu namni kompiitara keessa argata. Kanaaf buusuun amma kuftee jirti. Walli isaan ifumaa dalagaa biraa dalagee walli takka baasee wanna godhe malee isin jiraachuu hin danda'u. Kanaaf jecha yeroon argatee waa dalaguu dadhabee jira. Kanaaf wanni dhaamuuf uummanninis kaasita kana gartee akka kompiitara keessaa hin waraabbanne akka kaasita orma kanaa bitee hamilee orma kanaa jabeessee cinaa dhaabbatu. Wallisoonni kunilleen akka jabaatee kaasita kana ifiifis gartee uummata if jajjabeessee rakkoo jirtu kanaas injifatee